Viidiyoo kanaan akkaataa barreeffama imeejii irraa yookaanis suuraa irraa ekstiraakti gochuu itti dandeenyu waliin ilaallaa. Egaan barreeffama tokko suuraa irraa ekstiraakti gochuudhaaf yookaanis ammoo barreeffama suuraa irra jiru tokko irraa baasuudhaaf malleen nu gargaaran garaagaraa nu jiru. Viidiyoo kanaan mala gurguddaa sadiin isinitti agarsiisa. Haga xumuraatti na hordofaa. Jalqaba irratti kan nuti fayyadamnu Google Docs fayyadamuudhaan imeejii yookaanis suuraa irraa barreeffama jiru ekstiraakti gochuu ni dandeenya. Kana gochuudhaafis kompiitara keessan irra intarneetii biroozarii qabdan tokko ni bantu. Ergi bantanii booda Google Account keessan fayyadamuudhaan sign in yookaanis loogiin gootu. Ergi loogiin gootanii booda as gara mirgaa kana irratti tuqaalee kana jiran kana ni argattu. Yookaan as biraa hin arganne taabii haaraa banuudhaan google.com irra ni adeemtu. Egaa bakka kana irraa tuqaalee jiran kana irratti si'a tokko kilikii gochuudhaan as keessaa Drive kan jedhu argattu. Isa irratti si'a tokko kilikii gootu. Wayita gara Google Drive keessan kana isin fidu imeejii barbaadan sana imeejii barreeffama irraa ekstiraakti gochuu yookaanis irraa baasuu barbaadan bakka kana irratti fiddanii upload gootu. Fakkeenyaaf ani imeejii kana irraan barreeffama jiran kana baasuu kanan barbaade sanaan yookaanis amma akkuma agartan kun imeejiidha. Asirraa koppii gochuun hin danda'amu ni rakkisa. So asirraa barreeffama jiran kana baasuudhaaf maalan godhaa imeejii kana drag gochuudhaan gara Google Drive kan irratti upload godha. Amma akkuma agartan uploading waan item nan jechuutti jira. Imeejii tokko yookaan itemii tokko gara Google Drive kanatti upload godheetiin jira. Kun akkuma agartan amma upload ta'eeti jira. Kun as biratti suurachanaaf mul'iseeti jira. Gara xumuraa kana irra jira. So maal goona imeejii kana irratti right click gochuudhaan open with Google Docs jennaan haala kanaan. Amma akkuma agartanii suurachaa fi barreeffama suuracha irra jiran bakka kana irratti nuuf baasee jira. Irra keessoo irratti suuraa itti aansuudhaan ammoo barreeffama suuraa sana irra jiran haala kanaan nuuf baasee jira. Select gochuudhaan barreeffama kana egaa koppii goonee bakka barbaanne irratti itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Mala baay'ee salphaa ta'ee fi iddoo tokko nu gargaaruu danda'udha. Microsoft Word irra fidnee haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Malli inni lammaffaan isinitti agarsiisu ammoo Microsoft OneNote fayyadamuudhaani. Kanas maal goona kompiitara keenya irra bakka sarchii kana irratti OneNote jennee haala kanaan sarchii goona. OneNote open jechuudhaan ni banna. Wayita gara fuula kanaatti nu fidu maal goona insert kan jedhu irra keessoo kanaa ni arganna. Itti aansuudhaan pictures filachuudhaan picturii yookaan imeejii barreeffama irraa ekstiraakti gochuu barbaanne sana bakka kana select gochuudhaan ni galchina. Fakkeenyaaf kanadha kanan galchuu barbaade yoo ta'e screenshot ka ta'e imeejiidha kuni insertiin jedhaani. Amma imeejii kana irraa barreeffama jiru ekstiraakti gochuudhaaf maal goona right click gochuudhaan copy text from picture kan jedhu nuuf fida. Picturii kanarraa tekstii jiran copy godhii kan jedhu kana select irratti kilikii gochuudhaan maal goona copy nuuf ta'eeti jira. Bakka barbaanne irraa deemuudhaan paste goonee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan kuni imeejii ammaarraa barreeffama ekstiraakti godhamedha. Haaluma wal fakkaataadhaan ammas imeejii kan biraa galchinee bakka kana irratti insert jenneeti picturii kan biraarraa barreeffama jiru ekstiraakti gochuu ni dandeenya. Imeejii kanarraa barreeffama jiran ekstiraakti gochuudhaaf right click copy text from picture itti aansuudhaan koppii nuuf ta'eetii waan jiruuf bakka barbaanne irraa deemuudhaan paste goonee itti fayyadamuu dandeenya. Bakka kana dhufnee paste jennaani kunoo akkuma agartan barreeffamni kuni imeejii ammaa irraa kan ekstiraakti ta'edha jechuudha. So malli inni kuni mana lammaffaa yeroo ta'u malli inni sadaffaa ammoo Microsoft Word mataadhuma isaa fayyadamuudhaan barreeffama tokko imeejii irraa ekstiraakti gochuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf suuraa kana irraati kan nuti barreeffama asirra jiru kana ekstiraakti gochuu kan barbaanne taana maal goona jalqaba irratti suuraa kana Microsoft Word'dhaan ni banna. Microsoft Word irraa deemuudhaan insert jenna. Itti aansuudhaan picture jennee from this device picturicha bakka kana irratti insert goona. Ergi picturiin kun haala kanaan galee boodatti aansinee maal goona file export jechuudhaan create pdf jennaani gara pdf itti jira jalqaba irratti doc2.pdf kan jedhu kana desktop irratti save goonu haala kanaan save goona. Itti aansuudhaan publish jennaani imeejicha haala kanaan gara pdf itti jira. Ergi gara pdf itti jirre booda dokumentii haaraa create goona Ctrl+N new document. Itti aansuudhaan file open jechuudhaan browse jennaani. Itti aansuudhaan desktop irraa deemuudhaan imeejii amma gara
PDF itti jirre doc2.pdf kana open jechuudhaan bakka kana irratti insert goona. Microsoft Word'ini PDF kana gara Word'tti akka jijjiiruu barbaade nu gaafachuutti jira. Okay jennaani. Amma kun akkuma agartan ka PDF ture sila yookaan ka dura image ture itti aansuudhaan ka gara PDF itti jirre amma xumura irratti gara Word'tti jirre jirra jechuudha. Haala kanaan barreeffama achirra jiru arganneeti jirra. Barreeffama kana egaa copy goone yoo barbaanne bakka feenetti fayyadamu, asumatti ammoo edit goone gara feenetti itti gargaaramuu dandeenya jechuudha. So malleen kun sadan mala salphaa barreeffama image yookaanis suuraa irra jiru tokko extract gochuudhaaf yookaanis keessaa baasuudhaaf nu gargaaranidha. Yoo isinitti tole itti fayyadamuu dandeessu. Egaa viidiyoo kana laayikii godhaa, share gochuudhaan hiriyoota keessaniin bira ga'a. Chaanalii keenya kana ammoo subscribe goone taanaan subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Viidiyoo itti aanuun haga wal agaruutti turtii gaarii.